Tolegaa hordoftootaaf jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu yeroo darbe accounting for public sector and civil society kan jedhu waliin eegallee turre jechuudha. Isaas chapter 1 jechuudha, overview accounting for public sector and civil society waliin ilaalaa turre. Kanaaf akkasuma chapter 2 illee jalqabnee turre jechuudha. Innis principle of accounting and financial reporting for governmental entity kan jedhu jechuudha. Part 1 keessatti sana waliin ilaallee turre jechuudha. Kutaa kana keessatti immoo part 2 isaati jechuudha. Part 2 isaa isiniif qabadheen dhufe toopikii masa darbe irratti kan hundaa'udha. Prinsipiloota 10tu jira jennee kaasnee turre yeroo dura. Sana keessaa 3 ilaallee turre. Torba warra hafan immoo kutaa kana keessatti waliin ilaalla jechuudha. Egaa maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu kun maatii chaanelii keenyaa ta'a. Akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuun jajjabeessaa isiniin jenna. Gamanumaan kan sin duukaa jiru bileessa keessan Galaanaa Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraati. Egaan mee kallattumaan gara toopikii keenya har'aattaa ceenu. Innis principle of accounting and financial reporting for governmental entity kan jedhu prinsipiloota meeqa tuqnee turre 10tu jiru jennee turre jechuudha. Isaan keessaa 3 ilaalleerra. Inni jalqaba accounting and financial accounting and reporting capability dha jenne principle inni jalqaba. Inni lammaffaan fund accounting system, akkasuma inni sadaffaa types of fund jenne. Types of fund meeqatu jira jenne bakka gurguddaa 3tti qoodne governmental fund, fiduciary fund fi proprietary fund jennee bakka 3tti qoodne. Bakka gurguddaa 3tti jechuudha. Activity isaan hojjetanirra yookaan gocha isaan godhan irratti hundoofne jechuudha. San immoo subgroup immoo of jalaa qabu. Governmental funding 5 of jalaa qaba jennee. Innis permanent fund, capital project fund, debt service fund, akkasuma special revenue fund fi general fund qaba jennee. Akkasuma proprietary funding, enterprise fund, special revenue fund qaba. Fiduciary fundinis 4 of jalaa qaba. Agency fund, private purpose fund, investment trust fund fi pension trust fund kan jedhu of jalaa qaba. Waliigala 11 tu jira jennee kaasneerraa jechuudha. Yeroo darbe keessa type isaa maal akka ta'anis waliin ilaalaa turre. Kutaa kana keessatti immoo principle arfaffaarraa kaanet waliin ilaallaa jechuudha. So as keessatti principle arfaffaa kun number of funds kan jedhu nuuf ibsaa jechuudha. Principle arfaffaa number of funds jedha jechuudha. Kanaaf a government unit should establish and maintain those funds required by law and sound financial administration. Only the minimum number of funds in consistent with legal and operating requirement should be established. However, since unnecessary fund result in inflexibility and complexity and inefficient financial administration jedha jechuudha. Governmental unit kan jennu kuni jedha. Kuni governmental unity kan jennu kuni number of funding inni qabaachuu qabu baay'ina funding inni qabaachuu qabu jedha. Yookiis maintain gochuu qabu maalidha jedha. Financial administrationiif sound yookiis immoo barbaachisummaan ala maintain gochuun qabu jechuu barbaadeeti. Kanaaf minimum requirement, legal requirement fi operating requirement kana guutuu kan danda'u jechuudha. Fundii barbaachisaan taane establish gochuun qabu jechuudha. Kanaaf legally hamma barbaadamee fi financial administrationiif maal kan ta'e jechuudha. Financially administrate gochuu hamma danda'utti malee financially administrate gochuu danda'u taanaan establish gochuu irra hin jiraatu. Yookiis immoo legally required yoo ta'e malee fundii hundeessuun yookaan establish gochuun hin barbaachisu. Sababni isaas
administration isaa inefficient ta'uu danda'a, complexity uumuu danda'a. Hamma barbaachisuun olitti yoo establish goone jechuudha fandii maal ta'uu danda'a, inefficient akkasuma complexity yookiis wal xaxaa ta'uu danda'a, rigidity illee uumuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf kan inni maintain gochuu qabu legaalii yookiis immoo regulatory body'dhaan kan barbaadame akkasuma operating requirementinsa wajjin kan walii galuu qabu maal gochuu qaba, establish gochuu qaba jechuudha. Hamma barbaadameen olitti gochuu qabu. Waan hin barbaachisneef fandii establish gochuu hin qabu. Kanaan wal qabatee the 11 fund types are to be used if needed by governmental unit to demonstrate compliance with legal requirement or if needed to facilitate sound financial administration jedha. General fundii tokko duwwaa report godha yeroo hundumaa jechuudha. Governmentiin jedhu yeroo hundumaa general fundii tokko duwwaa report godha. Kana sirriitti qabadha. Kanarraan warreen kaan immoo fundiin kan capital project fund, special revenue fund, internal service revenue fund irra jiru fundii warreen kanneen hafanii maybe zero iyyuu ta'uu danda'u. Jechuun yeroo hin barbaachisnetti maal gochuu hin qabu, establish yookiin maintain gochuu hin qabu. Kanaaf warreen kaan zeros ta'uu danda'u. Yeroo hin jirretti fakkeenya capital project fund fakkeenyaaf maalaa jennu Great Ethiopian Renaissance Damiif capital project fundiin ni hundaa jalqaba. Isaa booddee sun dhume sana booddee kan biraan hin jiru taanaan establish gochuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf number of fundii yeroo hundumaa general fundii governmentiin tokkicha report godha kan jedhu qabadha. Warreen kaan garuu zeros ta'uu danda'u, tokko olis ta'uu danda'u jechuudha. Barbaachisummaa isaanii irratti hundaa'eetidha jechuudha. Kan inni fundii establish gochuu danda'u legaalii barbaadameera waan sun akkasuma financial administration isa sound jechuun financially administrate gochuun nu dandeessisa. Inefficiency uumu yookiis immoo akkasuma inflexibility uumu, rigidity uumu kan jedhu yaada keessa galchee establish gochuu qaba jechuudha. Amma complexity uumataanaan establish gochuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf number of funds jechuun gaafa number of fundii gaafa kaasu principally arfaffaan maal jedha, the only the minimum number of funds in consistence with legal and operating requirement should be established. However, since unnecessary fund result in inflexibility, undue complexity, and inefficient administration is not needed jechuudha. Kanadha number of funding principally kana kaasaa jechuudha. Inni kabiraan principally kudhantu jira jenneerra accounting for fixed asset and long term liability. Principally shanaffaaf jahaffaadha isaan kuni. Mee aga danda'ame iddoo tokkotti isiniif ibsuu yaada. Iddoo kana sirriitti qabadha. More baay'ee hin ibsu PowerPointiin kun yeroo waan hin qabneef PowerPointii namaa fayyadameera. Garuu waanan dubbadhu sirriitti dhaggeeffadha, sirriitti hubachuuf jechuudha. Maal jedha? Mee waa'ee capital asset irraa kaane gara long term liability taaceen akkamitti akka report godhu jechuudha. Kanaaf a clear distinction should be made between fund fixed asset and the general fixed asset. Maal gochuu qaba jedha? Distinctionii kaa'uu qabaadha jechuun fund fixed asset fi general fixed asset jedhee jechuudha. Dura osoo waa'ee reportiin dhaqiin fund fixed asset fi general fixed asset jennee adda baasuu qabna. Kana jechuun general fixed asset kamtu acquire godha? Governmental funds warra jennu kanneen akka general funds, special revenue fund, capital project fund, debt service revenue fund warra jedhamu warra shanan sanatu acquire godha. Governmental funds warra jennu sanatu jechuudha. Kan acquire godhu general fixed asset kana isaanidha jechuudha. Fund fixed asset immoo kan acquire godhu proprietary fund fi fiduciary fund warra jennu sanatu acquire godha jechuudha. So amma gaa general capital assetiin
erga distinct goonee bakka lamatti qoonnee kaane general fixed assetiin kana eenyu takko arga godha jenneerra governmental fundisii jenneerra. So governmental fundisiin kun general fixed assetii kana akkamitti galmeessuu qabu recognize gochuu qaba yookiin report gochuu qaba isa jedhuu fi governmental fundii maal jedha expenditure jedha malee akka asseetiitti hin galmeessuu jechuudha. Dabalataan kanan isinitti himu financial statement lamatu qophaa'a keessatti. Fund based financial statement fi government wide financial statement kan jennutu jira jechuudha. Fund based financial statement kan jennu disaggregate wayii jechuun fundii sana qofaarratti xiyyeeffate financial statement kan qophaa'udha. Garuu government wide financial statement kan jennu aggregate wayii jechuun iddoo tokkotti walitti qabee kanneen akka governmental funds fi proprietarial funds kan jedhaman kana bakka tokkotti financial statement isaanii kan qopheessu kolominiidhaan jechuudha. Kanatu jira jechuudha. Government wide financial statementiin kan inni hin haammanne fiduciary funds warra jedhaman kan hin haammatu garuu as keessatti kana beekuu qabdu. Government wide financial statementiin fiduciary warra jedhaman hin haammatu. Aggregate yoo ta'e jechuudha. Because the resource is not the government. Kan government miti jechuudha. Resources sun kan government miti waan ta'eef governmentiin reporting godhu jechuudha. Government wide irratti reporting ta'u fund basis irratti malee. Kanaaf egaa general fixed asset kana government fundiitu acquire godha erga jenne fund based financial statement irratti akkamitti galmeessaa governmental fundii fakkeenyaaf general funding gosa governmental fundii keessaa isa tokkodha. Buildingii 100,000 acquire godha yaa jennu yookiis bite yaa jennu buildingiin fixed asset keessaa isa tokkodha. Yeroo galmeessu maal jedha general fundiin expenditure jedha. Expenditure debit cash credit jedha jechuudha. Government fund basis financial statement irratti jechuudha. Government wide financial statement irratti immoo maal jedha capitalize godha jechuudha. Kana jechuun building jedha. Capitalize godhu jechuun akka assetiitti galmeessu jechuudha. Building jedhe debit godha cash jedhe credit godha jechuudha. Kanaaf kan isin beekuu qabdan general fixed assetiin fund based financial statement irratti yookiin government funds irratti akka expenditure itti malee akka assetiitti hin galmaa'u kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Kana erga jenne fund fixed asset immoo eenyu takko argodha jenneerra proprietarial fundii fi fiduciary fundii jenna. Isaan immoo maal godhu akkamitti galmeessu akka assetiitti galmeessu lachuun isaanii jechuudha. Fundi financial statement irratti proprietarial fundiin akka assetiitti galmeessa. Fiduciary fundiinis akka assetiitti galmeessa. Kana jechuun building yoo acquire godhe building jedhee galmeessa jechuudha. Malee expenditure hin jedhu jechuudha. Akka warra profit making organization sanaatti galmeessu jechuudha. Yookiis capitalize godhu jechuudha. Government wide irrattis proprietarial fundiin akkamitti galmaa jechuudha. Akka fixed asset yookiis akka assetiitti galmaa jechuudha. Building jedha yoo building acquire godhete jechuudha. Yoo equipment ta'e equipment debit godha cash credit godha jechuudha. Kanaaf bifa kanaan galmaa jechuudha. Government wide irratti immoo fiduciary report hin ta'u kan jedhu beekuu qabdu. Kanaaf erga kana jennee distinctionii kana dura adda baafachuu qabdu jechuudha. Fund fixed asset fi general fixed asset jettanii bakka lamatti qoodu. General fixed asset eenyutu acquire godha. Isaanis governmental fundii jenneerra. Governmental fundiin akkamitti report gochuu qabu? Akka expenditure itti malee akka assetiitti hin galmeessan kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Government wide irratti garuu focusiinsa economic resource waan ta'eef economic resource jechuun current asset fi long term asset kan galmeessu jechuudha. Akka profit making organization itti kan galmeessu jechuudha. Government wide irratti bifa kamiin galmaa jechuudha. General capital asset akkamitti galmaa jechuudha. Akka
aseetiitti galmaa kan jedhu beekuu qabdu. Fandi fiiksida aseetii immoo eenyutu acquire godha? Sirriitti akkasanii galuuf irra deebi'an jira. Fandi fiiksida aseetii immoo propooteriyaal fandii fi fiduciary fandiidha jenneerra. Isaan fandi bees faayinaanshiyal isteetmentii isaanii irratti akkamitti galmeessu jenneerra? Akka aseetiitti galmeessu jenneerra. Malee expendichariin jedhani jenneerra. Kanaaf kana erga qabattanii dura distinct gochuu qabdu jechuudha lamaatti. Erga isaa booddee akkamitti akka isaan riippoortii ta'an beekuu qabdu jechuudha. Kana bifa kanaan riippoortii godhamuu qabu jedha. Pirinsipiliin shanaffaan. Pirinsipiliin ja'affaan immoo waa'ee long term liability'ti. Innis immoo akkuma isa kanaa jechuudha. Innis clear distinctioniin taa'uu qaba dursa jechuudha. General long term deetiidha moo fund long term liability'dha kan jedhu adda baasuu qaba jechuudha. Akkuma isiniin jedhe general long term deetii eenyutu acquire godha? Governmental funds warra jennu sanadha kan acquire godhu. Isaanis gaafa record godhanii jechuudha. Gaafa incur godhanii kan incur godhu general long term asset governmental fundidha incur kan godhu jechuudha. Kanaaf gaafa galmeessani garuu focusing isaanii current financial resource dha waan ta'eef maal godhu other financing source jedhu malee fakkeenyaaf yoo not payable ta'e not payable jedhanii jechuudha yookiin bond payable yoo ta'e bond payable jedhan. Otherwise maal jedhure other financing source jedhanii galmeessu jechuudha. General long term debt isaanii jechuudha. Government wide irratti garuu akkamitti galmaa measurement focusing isaa economic resource dha. Measurement focusing isaa economic resource dha gaafa jedhamu current liabilities long term debts in galmeessaa jechuudha. Kanaaf government wide financial statement irratti akkuma deetiitti galmaa. Kana jechuun not payable jedhee galmaa bond payable jedhee galmaa akka long term deetiitti galmeessa malee other financing source jedhu jechuudha. Kan erga jenne fund long term liability immoo kan incur godhu propooteriyaal fandii fi eenyudha fiduciary fandiidha. Isaa booddee isaan akkamitti galmeessu kan jedhudha amma. Kan isaan galmeessanii akkuma profit making organizationitti galmeessu. Akkuma profit making yeroo fund based financial statement isaanii gaafa qopheessanii akkamitti galmeessu jechuudha. Not payable yoo amma fakkeenyaaf not payable tokko kan waggaa 5 tokko incur godhaniiru yoo ta'e waggaa 5 kan turu jechuudha. Nootii tokko waggaa 5 kan turu yoo incur godhanii not payable jedhanii galmeessu malee other financing source jedhanii hin galmeessanii jechuudha. Kanaaf long term debt hin galmeessu jechuudha. Fund long term liability ni jiru. Government wide fi fund based immoo jennee qoonneerra. Kanaaf propooteriyaal fund basis government wide irrattis reporting ta'a waan ta'eef government wide irra gaafa dhufu government wide financial statement irra gaafa dhufu akkuma long term deetiitti galmaa jechuudha. Kana jechuun not payable jedha bond payable jedhee galmeessa malee other financing source hin jedhu jechuudha. Kana siniif galeera jedhee yaada. Bifa kanaan kan inni galmaa more immoo gaafa amma ni jira akkamitti akka accounting general and special revenue fund capital project fund kanaaf akkamitti akka journal entry financial statement qopheessinu ganaa gara fuulduraatti ni baranna sirriitti deeply jechuudha. Yeroo sana sirriitti siniif galaa deema akkamitti akka inni galmeessu jechuun other financing source jedha malee amma warra governmental fund jala gaafa dhaqxan gaafa liability long term liability incur godhan maalin jedhu not payable in jedhu jechuudha yookiin bond payable jedhee hin galmeessu jechuudha. Kanaaf jalqaba distinct gootanii fund fixed asset dha general fixed asset dha jettanii adda baasuu qabdu. Isaa booddee akkamitti galmeessa kan jedhu adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Kana erga adda baafattanii akkamitti akka galmeessitan siniin dhibu jechuudha. Kanadha. Principaliin torbaffaan immoo valuation of fixed asset jedha. Valuation of fixed asset jechuun immoo akkamitti akka galmeessuu qabnu jechuudha. Kana jechuun historical cost immoo fair value fayyadamuu qabna kan jedhu wayii nu kaasa. Valuate gaafa goonu jechuudha.
Kanaaf pirinsipiliin torbaffaan kuni fixed asset irratti maal jedha? Fixed asset should be accounted for at cost or if the cost is not practically determinable at estimated cost jedha. Fixed assetiin historical costiidhaan kan isaan recognize yookiin galmaa'uu qabanii jedha. Rather than recording at fair value jechuudha. Fair value osoo hin taane historical costiidhaan record goon yookiis galmaa'uu qabu jedha. Yoo exactly waan sana determine gochuu dadhabne estimate costii isaatiin galmeessinaa jedha. Garuu kan nuyi beekuu qabnu donated fixed asset warri jedhamanii fair value dha. Kan isaanii estimated fair value dha. Kan isaan record ta'an jechuudha. Donated fixed asset warri jedhamanii jechuudha. Isa kanaafi ibsaasii 17ffaa yoo dhaqxanii dubbistanii deeply keessa galeessiniif ibsaa jechuudha. Ibsaasiin al tokko tokko hin dhufa exit exam irratti. Isaan kanallee amma ta'e shamaddaduu qabdu jechuudha. Ibsaasii gara 40 wayii waan akkasiitu jira. Telegram irran sinii kaa'a. PDF kun irraa hojjetames Telegram irran sinii kaa'a. Deemtanii achirraa ilaaluu dandeessu. Ibsaasii kan hundumaa siniifan kaa'a. I think bara darbe na yaadadha. Ibsaasii salgaffaa gaafateera. Exchange from revenue from exchange transaction kan jedhudha. Ibsaasiin salgaffaa maal jedha jedheeti gaafateera jechuudha. Kanaaf al tokko tokko sanniin illee beekuun sinirra jiraata jechuudha. Kanaaf detailii waa'ee kanaa kan ibsu jechuudha. Valuation of fixed asset ibsaasii 17ffaa yoo deemtanii ilaaltan deeply waa'ee isaa argachuu dandeessu jechuudha. Kanadha akkana kanaattidha kan isaan fixed assetiin valuate ta'anii historical costiidhaan galmeessuu qabna jenneerra. Isa kana beekuu qabdu. Inni kabiraan depreciation of fixed asset jedha. Pirinsipiliin 8ffaan jechuudha. Depreciation of fixed asset jedha. Depreciation of general fixed assets should not be recorded in the accounts of governmental funds. Waan tokko kan beekuu qabdanii principally shanaffaa jechuudha. Reporting capital assets sana jechuudha. Isaan beeknaan depreciation of general fixed assets beektu jechuudha. Depreciation of fixed assets akkamitti akka report ta'u hubachuun salphaadha jechuudha. Maaliif yoo assetiin jiraate mitiire depreciationiin kan jiraatu jechuudha. Amma clear distinctioniin jiraachuu qabaa inni irra dura fixed assetii keessatti jechuudha. General fixed assetii fi fund fixed assetii jedhee adda bahee jiraachuu qabaa jenneerra. General fixed assetii eenyutu acquire godha jenneerra? Governmental funds warra jedhaman tu acquire godha jenneerra. Isaanis permanent fund, special revenue fund, general fund warra jennu, capital project fund warra jennu jechuudha. General fixed asset kan acquire godhan jechuudha. Isaan maalidha? Asset jedhanii hin galmeessanii jenneerra. Rather they record as expenditure jechuudha. Akka expenditureetti galmeessu malee akka assetitti building jedhanii hin galmeessanii jechuudha. Expenditureedha jedhu. Maaliif focusiin isaanii current financial resourceedha waan ta'eef jechuudha. Current financial resourceedha waan ta'eef assetii hin galmeessan isaan. Kanaaf assetiin hin jiru jechuun immoo depreciation expensiin hin jiru jechuudha. Kanaaf depreciation expense governmental fundiin hin galmeessanii jechuudha. Depreciation expense hin galmeessanii kan jedhu sirriitti beekuu qabdu. Principally 8ffaan kana jedha. Property real fundii fi fiduciary fund warri jennu immoo maal jenne fund based financial statement isaanii irratti akkamitti galmeessu jenne akkuma warra profit making organizationitti asset jedhaniiti galmeessu jenneerra. Depreciation of fund fixed assetiin kanaafiyyuu ni galmaa jechuudha. Depreciation expense ni galmeessu jechuudha. Property real fundii fi fiduciary fundiin jechuudha. Depreciation expense kanaafiyyuu income statement calculationii keessa galeeti hojjetamaa jechuudha. Kanaaf kana beekuu qabdu jechuudha. Depreciation governmental fundisiin hin galmeessanii. Garuu property real fundiin akka depreciation expense business like activity dha waan ta'eef isaan depreciation expense jedhanii galmeessu jechuudha. Kanadha waa'een depreciation of fixed asset principally 8ffaa keessaa argattu.
Kanaaf kana beekuu qabdu. Inni principaliin salgaffaani basis of accounting and measurement focus kan jennudha. Basis of accounting kan jennu accrual basis, cash basis jechaa turreerra ni yaadattu yoo ta'e principle of fundamental accounting 1 keessatti yeroo baay'ee dubbachaa turre. Basis of accounting kan jennu accrual, cash basis warra jennu sana. Kanaaf as keessatti modified accrual basis fi full accrual basis of accounting lamatu jira. Isaan keessa maal jedha financial statement isaanii yookiin financial position haa ta'u income statement haa ta'u yeroo hojjetanii modified fi accrual basis kana keessa tokko fayyadamanii hojjetu. Kanaaf governmental funds warri jennu jechuudha. Governmental funds revenue and expenditure should be recognized on the modified accrual basis jechuudha. Modified accrual basis fayyadamanii hojjechuu qabu jedha warri governmental funds jennu sun jechuudha. Governmental funds warri jennu modified accrual basis fayyadamuu qabu. Kana jechuun revenue should be recognized in accounting in which they become available and measurable jedha. Ila dura full accrual keessatti ni yaadattu yoo ta'e principle of accounting 1 if 2 keessatti when revenue earned maal gochuu qabu enne recognize gochuu qabu enne yeroo earn godhan jechuudha. As keessatti garuu when revenue should be recognized in accounting in the accounting in which they become available and measurable. Measurable kan jedhu bifa monetary termiidhaan yoo ibsamuu dandahan jechuudha. Jechuun maallaqa haga kan yoo jennu available jechuun immoo argachuu danda'u yookiis maallaqa collect gootu ni jira yoo ta'e jechuudha. Maallaqni collect gochuu dandeessu ni jira. Akkasuma immoo bifa maallaqa haga kana collecting godha jechuu yoo dandeessedha. Kanatti revenue ke recognize gootu jechuudha. Kana jedhu modified accrual basis of accounting jechuudha. Kanaaf governmental funding revenue fi expenditure modified accrual basis fayyadamee hojjechuu qaban. Expenditure should be recognized in accounting period in which the fund liability incurred and if they are measurable jechuudha. Inni kun immoo fund liability gaafa incur godhuuf expenditure kan inni galmeessu jechuudha. Fund liability incur gaafa godhuufi waan sun immoo measurable bifa maallaqaan yoo ibsamuu danda'edha. Maalidha? Duri expense jenna. Expense jenna. As keessatti garuu expenditure jenna malee governmental funds warra ta'aniif jechuudha. Maalidha? Expense in jennu jechuudha. Governmental fund warra jennu expenditure jedhanii galmeessu malee expense waan jedhu hin galmeessan jechuudha. Because measurement focusing isaanii ilaalla current financial resource dha waan ta'eef jechuudha. Jechuun expendable resource dha. Expendable resource dha waan ta'eef. Maali kana jechuun amma profit making organization going concern fayyadama. Inni kun garuu going concern achi keessatti hin hojjetu jechuudha. Amma Great Ethiopia Renaissance Damiin capital project fund keessaa isa tokkodha. Yeroo murtaa'e hojjetamee dhume jechuudha projectichi. So measurement focusing isaanii current financial resource expendable resource jechuudha. Kanaaf expenditure jedhu malee expense jedhanii hin galmeessanii jechuudha. Governmental fund warri jennu. Inni kun immoo waan nuyi jenne kun immoo modified accrual basis kan jennu warreen kana lamaan yerootti revenue galmaa'uu qabu. When kan jedhu gaaffii akkasii nu deebisaa jechuudha. When kan jedhu gaaffii akkasii nu deebisaa jechuudha. Expenditure yoom galmeessina, revenue yoom galmeessina. Revenue kan jennu yoom galmeessinadha. When they become available and measurable. Fund liability immoo expenditure immoo kan galmeessinu when fund liability is incurred and measurable kan jedhu qabachuu qabdu jechuudha. Kanadha jechuudha. Governmental funding modified accrual basis fayyadamuu qabu kan jedhu. Proprietarial funding immoo maalidha? Full accrual basis fiduciary fi proprietarial funding warri jedhaman
fuul akuraal beezisii fayyadamuu qabu. Fuul akuraal beezisii. Akuraal beezisii jechuun revenuu yoom galmaa'uu qaba? Gaafa erni godhan. Erni jechuun tajaajila kenniteetta waa'ee maallaqa fudhachuuf dhiisuu kee yaada keessan galchuu jechuudha. Kanaaf revenuu jedhee galmeessuu qaba gaafa tajaajila sii kennu jechuudha. Kontiraatni jiraannaan tajaajiluma gaafa sii kennu revenuu argachuu revenuu galmeessuu qaba jechuudha. Expensiinis immoo akkasuma akka akuraal beezisii keessatti jechuudha. Expensi namni tokkorraa tajaajilamteetta yoo ta'e maallaqa kennuu keef dhiisuu keessoo hin taane dirqama tajaajilamteetta waan ta'eef kontiraatni jiraannaan maalidha? Expensii jettee galmeessuu qabda jechuudha. Fuul akuraal beezis wanti jennu isa kanadha. Kana jechuun revenue recognized when they are earned and expense recognized when they are incurred jedha fuul akuraal beezisiin. Garuu modified maal jedha? When they are measurable and available jedha. Kanadha jechuudha garaagarummaan isaanii. Kanaaf akkuma profit making organization itti qopheessu jechuudha. Financial statement isaanii eenyu proprietary fundii fi fiduciary fundii expense ni galmeessu jechuudha. Akkasuma revenue isaanii bifuma sanaan kan isaan qopheessanii jechuudha. Isa kanadha kani nuyi beekuu qabnu jechuudha. Inni kabiraan immoo measurement focus isaaniiti. Measurement focus gaafa jennu current financial resource dha economic resource dha. Measurement focus gaafa jennu gaaffii akkasii nu deebisa. Current financial resource economic resource dha kan jedhudha. Measurement focus. Current financial resource kan jennu current asset fi long term asset yookaas fixed asset warra jedhan lachuu isaanii kan galmeessu jechuudha. Lachuu isaanii kan galmeessudha. Economic measurement focus dha. Inni lachuu isaanii galmeessu jechuudha. Economic measurement focus jenna current assets, current liabilities ni galmeessa, current fixed asset fi long term debts ni galmeessa jechuudha. Lachuu isaanii measurement focus insa economic resource yoo ta'e jechuudha. Measurement focus insa immoo current financial resource yoo ta'e immoo maal godha? Liability keessa current liability qofaa galmeessa, asset keessa current asset qofaa kan galmeessudha. Current financial resource measurement focus yoo ta'e jechuudha. Kanaafi governmental funds warri jennu kanneen akka general fundii, capital project fund, permanent fund warri jennu suni governmental fund warri jedhaman maalidha? Measurement focus isaanii current financial resource dha jechuudha. Kana jechuun current liability keessa current liability qofa, asset keessa current asset qofa galmeessu jechuudha. Yoo yaadattu ta'e amma fixed asset keessatti maal jedhanii galmeessu? Building jechuurra maal jedhu? Expenditure jedhanii galmeessu jechuudha. Kanadha current financial resource kan jennu. Kanneen akka proprietary fundii fi fiduciary fund kan jennu immoo measurement focus isaanii economic measurement focus dha. Kana jechuun immoo asset fixed assets ni galmeessu, current assets ni galmeessu jechuudha. Liability current liability ni galmeessu, long term debts ni galmeessu jechuudha. Malee akka warra governmental fundii wanti niin jedhanii jechuudha. Fakkeenyaaf liability long term liability yoo ta'e other financing sourcing jedhanii jechuudha. Bond payable yoo ta'e bond payable jedhu malee jechuudha. Kanadha current financial resource measurement focus fi economic measurement focus tu jira jechuudha. Measurement focus kan jedhu keessaa jechuudha. Principles salgaffaan basis of accounting and measurement focus dha erga jenne isaan kana beekuu qabna jechuudha. Kanuma wal qabatee maalidha? Maal jenneerra fund financial statement kan qopheessan fund basis financial statement jira, government wide financial statement jira jenneerra. Kanaaf government wide financial statement aggregate wayii tokko jechuudha. Bakka tokkotti kan qopheessudha jenneerra. Kanneen akka general fund, special revenue fund akkasuma kanneen akka proprietary fund warra jedhaman kan enterprise fund fa jechuudha. Bakka tokkotti
walitti qabee yookiis kumulaatiif isaanii kan nu agarsiisu jechuudha. Government wide financial statement jechuudha. Inni measurement focusing isaa economic resource measurement focusing. Kana jechuun current assets, long term assets ni galmeessa, current liabilities, long term liabilities ni galmeessa jechuudha. Fund basisiin garuu fund basisiin maalidha? Governmental fund warri jedhamanii maalin galmeessanii jenneerra current financial resource dha waan ta'eef long term debt fi long term assets galmeessanii jenneerra. Isaan kana beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf financial statement fund basis isaa fi government wide dha kan jedhu adda baastanii beekuu qabdu. Dabalataan immoo fiduciary fundiin government wide financial statement irratti mul'atu jenneerra. Sababni isaas maallaqni suni bifa hadaraatiin taa'e malee resource governmentii miti waan ta'eef government wide financial statement irratti hin mul'atu jenneerra. Kana erga qabattanii inni dhuma budget and budgetary accounting kan jedhudha jechuudha. Budget jechuun ni beektu pilaanii bifa quantitative termiidhaan bifa maallaqaan jechuudha. Kana hojjenna kanatti baasna kanarraa arganna jettee gaafa karoora baastu jechuudha. Maallaqa bifa maallaqaan jechuudha. Budgeting kan jennu immoo process. Budgeting jechuun adeemsa. Innis the process of allocating of resources to meet unlimited demand. It is key elements of legislative control over government unit jechuudha. Budgetingin adeemsa resource ittiin allocate goonudha. Resourceini limitedidha jenne economics irratti jechuudha. Garuu human entities unlimited jechuudha. Kan ammoo karaa maal ta'e appropriate ta'een allocate gochuuf kan nu fayyadu budgetidha jechuudha. Karaa biraa budgetiin akkamitti nu gargaara? Akka legislative controlitti nu gargaara. Kana jechuun budgetin hin baafi jechuun karoorri hin baafi sanaa ol yoo fayyadamne jechuun spending yoo ta'e sanaa ol yoo fayyadamne akka malee fayyadamne irraa jechuudha. Kanaaf akka benchmarkii haala gaarii perform goone waan nutti kenname sana karaa seera qabeessaan fayyadamne kan jedhu baajeta sanaan compare gooneetidha kan nuyi ilaallu jechuudha. Kanaaf sana baajeta sana walii wal bira qabeetidha seerri kan nu gaafatu jechuudha. Kanaaf akka legislative controliitti illee nu fayyada jechuudha baajanni. Kanaaf maal jedha principaliin kurnaffaan kuni annual budget should be adapted by every government unit. Government unit hundi maal gochuu qabu jedha? Annual budget adapt yookiin fudhachuu qabu yookaan qopheessuu qabu jedha. So the accounting system should provide the basis for appropriate budgetary control jedha. Accounting systemiin appropriate budgetary control provide gochuu qaban. Kana maalidha amma gara fuulduraatti sirriitti sinii galadhee yaada. Maaliif chapteriin kun beeziidha warra kaanii fi warra kaan gaafa ilaaltanii wal qabatee deema amma ta'e. Kanaaf chapterii ittaanu keessatti budgetary accounting kan jennu ni dhufu. Fakkeenyaaf estimated revenue kan jedhaman jiru. Estimated revenue kan jennu kabira appropriation kan jennu encumbrance accounting sin hin beekne jechuudha. Budgetary accounting fi actual accounts warri jedhaman jiru jechuudha. Actually kan jiranii fi budgetii nuuf ramadame sana kan ittiin galmeessinu jechuudha. Sana boodarra compare goona. Then budgetary accounting ni qophaa'u jechuudha. Kanaaf every government unit should adapt annual budget kan inni jedhuu fi kanaafidha. Kana fakkaata deeply gaafa chapteriidhaan ilaalaa deemnu siniif gala sirriitti dubbisaa jabaadha. Siniinan jedhaa kutaarraa kanuma irratti nu ga'a. Horaa bulaa galatooma.